السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما حركفوني خبر من توتا هردفتوتا بونسا توب أكم جرت نجا خيشني هندم تكيسنو باقي نجا جرحتني سنين جتا ولي راتو ريبا بنيتي جر الرو ولي تدي كانت جر ربي فاقلتو بك مجرت مرت نجني خوك انك اللي سربي إيشنا هذا كبوني سنين جا الراكو بي بريدو زكان كفدي سنين دف كوبينا الرك أبدي سنين دف مالي جتون كيسن هنالو waan baay'een isin barsiisuudha akkamitti maqaa yookaan alaabota garaagaraa akkasumas waan barbaadan suuraalee isin barbaadan akkasumas alaabota barbaadaniin akkaataa itti barreeffatan maqaa isin garsiisa akkasumas YouTube akkamitti suuraa irra kaadna warri jettanis asumaan irraa barachuu ni dandeessanii haga dhuma barnoota kiyyaatti nafaana turuu hin dagatinaan isiniin jaa udubbii isinitti dheereessu karaa barnoota kiyyaa kallattumaan isin dabarsaa nafaana turaa isiniin jaa jalqaba tuqaa sadeen kana dhuftuina akka inni YouTube irra nu deefuuf jechuudha. Isin suuraalee YouTube irra kaa'uudhaa tolfattanii waan barbaadaniif isiniitu beeka. Ana amma akka nama YouTube irra tolchuutiin godha. Yeroo tokkoof saayis kajuu kana cuqaasna jechuudha. MS saayis kajuu kana yeroo tokko eegas cuqaasneen boodatti sana booda inni YouTube'dhaaf jechuudha viidiyoo bareechuu isa kana gartanii isa kanarra yeroo tokkoof cuqaasna eegamanaan okay amma suuraa yoo warra fidachuu kan barbaadu taate barreeffamicha kana gulama wal jala gattuu itallee ni ba'a garuu barreeffamicha kana gattu keenan asiin irra haqa. Okay, amma bakka kana kajuu kana tuqeen irratti barreessa. Nafaana turaadha. Boonsaan kan Oromooti. Okay. Ammas yoo biraa barreessuu barbaade abbaan biyyaa Oromoo. Barreessa abbaan biyyaa Oromoodha. Isin yoo feetan akkatti balleeffachuu dandeessanii karaa fuuldurattis gadas balleeffachuu akka barbaadan godhuu ni dandeessanii. Okay, asumaan yoo barreeffama kana addasiisfachuu barbaadan akkana ni gootanii ni guddata jechuudha. Akkana ta'ee jira. Barreeffamni kun adiidha. Amma barreeffama gosa barbaadetti jijjiiruudhaaf asiini anggo sana ta'uu filadha. Okay, gosni kun naaf ta'a jennu keessin tokko qabdan hin irraanfatinaadha. Jala kanarratti jechuudha jalqaba jala kanarratti kan dagatinaadha isa jechuudha. Okay, amma mee walumaan haa ilaallu. Barreeffamichi kun waan natti hin tolle barreeffama jijjiiradha jechuudha. Isa kana ni dhuftu. Barreeffama gosa barbaadan godhachuu dandeessanii isinii an isa hunda keessaa beekta. Yeroo baay'ee isa kanatti fayyadama. Isaan na tola. Isa kana yeroo takkaaf cuqaasna. Akkana naaf ta'ee jira. Amma gamana ni dabra. Yoo baagiraandii irra godhuu barbaadan akkana gootan honola. Gamanattis cufuu dandeessa. Jechuudha. Anammoo waan hin barbaadiniif natti hin tolu. Isa farraa hin cufaa natti hin tolu ni waan ta'eef isin akka feetan godhuu dandeessanii isa kana ni dhufnaa ni banna. Isa kana ni banna bifa jijjiirrachuu dandeessan as keessaayis akka barbaadan godhuu dandeessanii feetan suuta qabdanii akkana godhus dandeessan laa akkanas godhuu dandeessanii akkana taa'amee akkana taanaa taa'u isa kana lama farra jiru kana ni bannaa fi akka ta'u laalla. Bifa barbaadan godhuu dandeessanii amma inni kanatti jira. Onola ni diimata ni addaata kara jala jechuudha. Barreeffama isin bareechaa jechuudha. Mee kanuma jalqaba irraa na taa'u isa kana dhufnee banna. Ono inni kana kana godhan hin taane. Inni kun barreeffama kara duubaatti garagalchuu fi sirreessuudha godha. Kara boodarra dhufee isin garsiisaa isa. Okay, akkana gooneeti jirra jechuudha.
amma asirratti wanni nuti godhuudhaaf deemnu isin anuma faana tura. Wanni nuti godhuudhaaf deemnu amma akkamitti alaabaa abaa'oo godhannaa jechuun alaabaa abaa'oo ta'e alaabaa gosa barbaadan isintu beekaa. Barreeffamicha alaabaa feetan godhachuu dandeessu jechuudha. Waan ta'eef amma kun hundi waanuma isin ittiin tolfattanii saniifuu amma isa kana xuyina jechuudha. Isa kana xuyina yeroo takkaaf bakka suuraa kana gaxxuufna. Alaabaa kanaa fidadhu. Kunoo boonsaan kan Oromooti. Abbaan biyyaa Oromoodha. Bannee fiitti jirre jechuudha. Akka barreeffamni toluufi yoo feete akkana guddisuu dandeessa jechuudha. Kunoo yoo barbaadde diimaa gubbaa akkanuma akka taanu taa'u barreeffamichi keenya akkana tola. Amma barreeffamicha reefuun tanaa sanii bifa irraa jijjiirreen sanitti deebina. Isa kanarra jechuudha. Isa kanatti deebina. Isa kanatti deebina jechuudha. Mee kan tolu laallagaa kabareechu. Waaw ni tola gahtanii. Mee kan reefuun tanaa kanatti deebina. Kanala gartanii amma haya akkana goone amma suuraa bitachuu barbaanna gahaa. Suuraa bakka ida'uu kana ni xuyina. Inni irraanfatinaadha. Bakka ida'uu kana yeroo cuqaasne eessa xuyina? Isa kana xuyina jechuudha. Isa kara dhumaa irratti olee irratti lamaffaa jiru kana hin cuqaasna. Suuraa keessan bakka kaatan isintu beeka waan ta'eef isa kana faa fudhannu. Akkana wal qixxeeffanna. Xiqqeesseetiin jiran malee akkana goona. Amma eema hajuu kana xuyine jechuudha. Bakka kana cuqaasne jechuudha. Amma gamana deebina. Mee isa kana yoo feene akkana goona jechuudha. Yoo feene akkana goona. Yoo feene akkana goona. Gartanii barreeffamicha kana xiqqeeffadhee deebi'a. Akkasittuu na faana turaadha. Barreeffamichi reefuun tanaa waan guddatee jiruufi kana gootanii wal qixxeeffattanii. Kanuma faana turaadha. Akka inni irraanfanne gizee barreeffama ifitti ganni godhu adeemtan bakka kana cuquun dagatinaadha. Mee isa kana jechuudha. Itoina waan isaan kan Oromooti. Abbaan biyyaa Oromoodha. Akkana goone xiqqishoo akkanaa nu ta'u. Waa hedduu natti tole. Amma maal goona seetanii yeroo takkaaf as cuqaasneetuma deemna.
inni kun hin taane delete godha. Amma isa duubaa kanallee jijjiirrachuu ni dandeessanii jechuudha. Suuraalee isaaniif ta'u feetan galaarii keessa fudhachuu dandeessanii. Mee anama fakkeenyaaf isuma kana fudhadhee asin garsiisu. As jalaan jijjiiradhee asin garsiisu. Yoon barbaade kanaan godha. As jalaa illee akkana godhuu ni danda'a. Kana hundarra as deebi'ee asii yoon jijjiiradhee hedduu natti tola. Mee isa kunoo bakka kana agartanii bakka kana cuqaasee tolfachuu danda'a. Mee isin haga dhumaatti na faana tura. Yeroo takkaaf cuqaasna bifa isinitti tole isintu beeka. Ni gootanii barbaadan bifa barbaadan gaa isintu beeka. Bifa barbaadan godhachuu dandeessan bifa barbaadanii akka isinitti tole godhachuu dandeessanii. Mee godhanne akkana godhee mee isa kanaan natti tolee ajuu suuraa kiyya kana xiqqishoo kana godheetiin wal qixxeeffadhe. Amma maal ta'e suuraan kiyya kun baagiraawundi isa waan jijjiirameef ammas gaafii tokkotu jira. Gaafiin biraatis akkamitti suuraa nama biraa fuunee bira kaa'uu dandeenya suuraa gamaa gamanaa kan guurru ta'uu jechuudha. Haga dhumaatti na faana turaadha. Mee gama itti aanutti isin dabarsaa anuu faana turaadha. Walitti deemine aappii kana namni hundi kan hin qabne hin jiru na fakkaata. Isa kana yeroo takkaaf cuqaasna. Hagani nu hubannu jechuudha. Sana booda ida'uu kana tuyna. Ida'uu kana cuqaasna. Gad dabarra. Kabar barbaadan isintu beeka. Ni goota yeroo takkaafi. Suuraa bakka kana cuqaasna jechuudha. Cuqaasna fakkeenyaaf suuraa kiyya kana fudhadhee asin garsiisa. Adiin godha. Amma suuraa kiyya kana akkamittiin keessaa baafadha. Mallattoo maqasii kana ni gartu iyyati yaada. Mallattoo maqasii kana yeroo takka cuqaasa. Sana booda akkanaan godha. Gartanii qalama itti diba jechuudha. Sana booda akkanatti irraa haqa jechuudha. Akka wanni cinaa kun hin mul'anne akkatti irraa haqa akkatti itti dibuu yoon barbaade akkatti itti diba. Seefiin godha jechuudha. Kunoo suuraan kiyya qofaaf bee jechuudha. Kanama haanitis akkasumatti baafachuu dandeessanii. Amma ittiin dabaluu deema waan ta'eef ida'uu kana godha. Alaabaa tanaan fuudha. Sana booda mallattoo maqasaa tanaan tuqa. Wanni isin galuu qabu as tuquu qabdu. As bakka kana gartanii yeroo takka as tuyxanii haga kanaan jidduu fudhachuu deema waan ta'eef sana booda asiin tuqa. Asiin tuqa. Ono oddaa qofaan keessaa fudhee jechuudha. Isinii galee
Kuno akkana odaa qofaan akka keessaa hodhe suuraalee barbaadan akka walii guurrattanii tolfattanii yuutuuba keessaniif tolfachuu dandeessu jechuudha. Ta'a akkasiiti waan barnoota ajaa'ibaati jechuudha, waan baay'ee nama gammachiisu. Yuutuuba akka yuutuubaatti yoo tolfachuu ka barbaadan taates waan qallaaliidha, nama hin dhibu. Yuutuuba asumaan tolchitanii nafaan tura asumaan tolchitanii hono isa kanarratti tolfattanii jechuudha yuutuuba. Akkasii waan nafaana turtaniif hedduu ulfaadhaa, hedduun isin jaaladhaa ilmaan Oromoodhaa. Yeroo biyya arbaa waltichaanaa turtii gaarii bashannana gaarii isiniif hawwaa, nagaa naaf jiraadhaa.